أنا ركوب الجنيه أبريا فيها. أنا يالان داينه. ما أنا لم تكن داينه. وأنا كنا تمنا أرسل يرو باية. ميشا قرقرت دولار دي بس أقل. كدرام أسكيسة جرو دولار كوما في دي بس أقل. مالي قوتت. konkolaataa na bitte moo amma waa'ee maallaqa na radhiise amma akkamitti rukkuba akkatti na rukkubuun beekuti amma akkatti gallu mee mala nu dha tiraanspoortii ittiin ol dhuftan hin ergaatii kafaladhu kottu daandiin rakkoodha ijoolleen irraan fixin nuti ol deebuun feenu galuu feena namtichi ittiin sii bilbila namtichi fudhee mana yaalaa si haa geessu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu daawwattootaa fi hordoftoota koo akkam jirtu fayyaa keessanii baga jiraattan oromoo daawwattoota keenya akkam ummata jaalalaaf kabajaa fuula bareedaadhaan fuula nagaatiin gara keessan dhufee hin beeku bubbuleetiin jira tuttureetiin jira haati manaa kiyyaa akka isin nagootee na biraa deemte akka isin nagootee na ergite arkitanii jirtan waan isinitti himuu miti guyyaaniidhaan imaltuu deemesanii mana kana keessatti viidiyoo narraa martee na dhungattee jaalala takkaanatti argisiisin natti argisiifte guyyaa san dubartiin dhugaa dubbachuudhaaf dubartiin waan hin jedhuun qabu silaayyuu warri nu daawwatu harka caalatti dubartoota waan ta'eef amma ka daawwattotaa fi hordoftoota keenya akkanatti jirus laaltanii agartanii halkanii fi guyyaa namtichi shubbuxii fudhatee mataa gubbaarra dhaabbata najjeesuu barbaada humna jabduudhaanii kutannoo jabduudhaanii mana kana keessa taa'ee viidiyoo isiniif maraa jira viidiyoo nuutuun maraa mana kana keessatti malee ati maruu hin dandeessu naan jedhan dhiisee yeroo baay'ee irra darbee fi namicha kana dadhabee abdii na kutachiisee as na qabe yeroo baay'ee wayitaaniidhaan gabbee ol deebi'ee balbala dura dhaabbatee na dhaggeeffata yeroon mana fincaanii seenu mana fincaanii balbala dura dhaabbatee na dhaggeeffata hojiin deemaa jedheeti ka'ee deemee otuu hojii isaanii dhageen karaa deebi'ee balbala dura dhaabbatee na dhaggeeffata akkaana waan haadha mana isaa kanatti ol galee isii wajjin waan hin taane hojjedhu ani niitii namaatii miti tawaan tokko iyyuu qabdu gara haraamaatiin nama deemee takkaa hin beeku dhugaa dubbachuudhaaf daawwataa birtu haati mana kiyyaatun meeshaa kana guutuu gurgurattee deemte qabeenyi kun amma qabeenya namaati qabeenya ana keessa taa'ee viidiyoo isin maraa jiru kun qabeenyi kun qabeenya namaatiitu bitate kalaas namni anaa fi saadaan qabeenya waliin qabna qabeenya waliin qabnu kan ammoo yaa an gurguradhe yaa isin gurguratte tokkuma ta'a ani dogoggora keessaan jira dogoggorri na keessa jiru kun maa inni namni tokko lama sadii jedhee bitate doolaara 900 qofatti irraa bitan meeshaa kana yoo xiqqaate doolaara 2500 itti fixan kaniin ofii kiyyaa kanatti dafqee bite kanaaf haa ta'u manni kunillee kanamaati namichi kunillee nammoo naajjeesuuf naddeemaa oola yeroo hundumaa yeroo naa fi namichi walitti kaanee wal qabanne haati manaa irannatumaa jirti shugguxiis haa ta'u cupheenis haa ta'u gara barbaaddeen namittiin tun namiidhuu dandeessi namicha kana wajjin namiidhuu danda'a mana kana keessatti asuu yeroo tokko nyaata naa fiddee dhuftee uffata faa sii miicuu takkaa uffata naa miiceen beekuun uffata sii miicuu naan jettullee akka mana kana hin dhufne jetteetti manguddoon dhoorkite asuun dhufaa jirti ima dhufaa hin jirtu yoo asuun dhufte dubbiin baay'ate amma haati mana kiyyaa na dhukkubaadhaan jette agartanii jirtan ganama kana na dhukkubutti jira viidiyoo marte ijoolleen rakkatu jirti namicha dallaalaa san itti bilbileetiin ture ijoollee kiyya akka ittiin buune jedheetiin itti bilbile kaameeraa alatti otoon viidiyoo marin jechuudha ijoollee kiyya ittiin bu'inii waan barbaaddu na gaafadhu haadha mana kiyyallee ittiin bu'in hin arrabsiin sitti meeran jennaan nin dhiisanii achumatti dhiise namichi na dhukkubaa naan jette garaana balleessite namni maatii sadii ijoollee sadii wajjin horatee miti namni guyyaa tokko nyaata waliin nyaateeyyuu bakka qaba akka kotti bakka qaba ani amma deemee fiduu hin dadhabne garuu immoo wanti na dadhabsiise daandiin kun amma lolaa jira ummanni biyya kanaa ofii wal fixu jiran nama keenya gubbaal harkateennan rasaasa keessa buusan nama keenya magaala kana keessaa guroniiti baraa guru jiran asirraa kanaas dubbachuun dhorkaadha jedhe waan kana biyya namaa keessa taa'anii dubbachuun sirrii miti jedhanii na dhukkubaa maal jetteeti garaana balleessite dhugaa dubbachuudhaaf garaana balleessite akka isin laalu akka tokko ta'e hin taane niin bilbilaa fi waliin haasofna waan wajjin haasofnus walumaan kadaa waan nuti daawwattotaa fi hordoftoota keenya. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكم نجا؟
Fayyaa qabda abbarayyaan. Fayyaan akkam jirta amma? Fayyaa qaban. Ati akkam jirta ati? Ati akkam jirta? Na dhukkubu jiran. Amma akkam eessaa si dhukkuba mana yaalaan dhayine? Maallaqan qabu hin dhayine. Maallaqa eessa fitte qalaalama maallaqan qabu kun na aarsama wanni kanaa kunan. Maallaqan qabu na dhukkubu jira kun akkasitti miidhagina jechuudha. Dhaggeeffadhu ila waan akkanaa kanaatu na aarsa yeroo baay'een maallaqa hin qabu kan maallaqa ka meeshaa gurguratte doolaara 900 ka duraan as keessa jiru doolaara 1000 eessa keesseeti na dhukkubaa doolaara 1900 eessa fuuteeti eessa keesseeti maaliin gooteeti konkolaataa na bitte moo doonii na bitte. Amara dhukkubu jira baala bakka lallabdaa miti ammaa tana haalli nu goote. Laa maallaqa bakka keesseetanii fuudhiiti maallaqa biyya dabarsite natti minan dho'isin. Maallaqan qabu amma fogalume haalli nu goote ammaa tanatti lallabiin abbarayyaa fiyya. Ammaan tana dhaggeeffadhu waan sitti himu maallaqa biyya dabarsite moo namaa si harkaa fuudhe moo maal goote mee? Maallaqan biyyatti hin dabarsine namni naaf saampuune maallaqan immoo finne biitii wanni hundi qaaliidha. Asumatti finne malee maallaqa namni takka nu harkaa fuudhe. Namni harkaan fuune? Namni nu harkaan fuune maallaqa numaatu tuffite. Doolaara 1900 osoo ji'an gahin akkamitti fixxati? Maaliif fitte? Maallaqni maallaqe maqaaf suuraa ala malee maallaqni asitti kushaacha ta'e jira waan takkan bituusi jira wanti ni jira nan dhaga'ee jiru maallaqni waan takkan bituusi. Amma akkamitti dhukkuba? Amma akkamitti dhukkuba? Kalaas. Amma waa'ee maallaqaa na dhiise akkamitti dhukkuba amma? Akkatti na dhukkubuun beekuti amma akkatti gallumee mala nuudhaa ammaan sana. Eessa galtan namni maallaqa hin qabne eessa gala? Maallaqaan socho'a namni yoo maallaqni hin jirre akkamitti socho'ama? Namni sochoogaa gallee maallaqa nu erganii adeemaa gara kuma baanu nu godhe. Eenyu kasii ergu kun ka biyya kaattee jira maallaqni? Sannaaf erganii isaanuu ganda kan nyaannaa ergaa deemaa suba galloo jiraa nu godhe. Deemtee nama rakkisuu barbaaddeeti? Nama maaliif rakkise laanoo warra keenya naaf erganii. Warra keessanii ammallee warra keessanii bilbiladhu kaasaan asii erganii. Amma akka baanu nu godhin jeeqalaan maallaqa gadi maaf hin ergini dakkuba jiraa baanu nu godhe anna dhukkubu jira. Amma maallaqni asirra biyyarraa yemanitti asin ergamu takkaji. Amma ani na dhukkubichi jira jeetu sitti himu jira maallaqa ettee mataa biran galchiniiti akkuma asirraa baanu nu godhiniiti. Jechuun maallaqa osoo ji'an gahin doolaara 1900 maaliif fixxeeti waan mana yaalaatiin dhaqee yaalamuun dhabe jechuun kee kun safuudha kun. Doolaara miliyoonaa wayii taate maallaqni biyyisan ittiin barakatu waan ta'eef waan laa namicha si jalaa fuudhe. Namicha si jalaa fuudhe moo maallaqa qoy? Yaa Rabbi nam takka jalaan fuunee maallaqa wayii ijoollee biyyitee osoo ijoollee olii gayyaatu dhumatee jira. Amma tata maallaqa asitti akka jira baalu nu godhii. Anamman tana. Xiqqisaallee garaa namaan laaftu. Anamma maallaqaa si hin qabu. Daandiin kunis rakkoodha. Rakkoo uummatee jira. Namni karaa kanarratti wal fixu jira. Quba qabda. Mee akkamitti godheetiin isin dhufuu danda'amman? Silaasitti niin dhufamman. Maaliif yeroon si dhukkube yeroon nagaa nagaadha. Nuti dhufini bara kubaa jira qaalichi nu godhuun sinyal doon deemuun feenu galuu feena. Namtichi nam tokkorratti maallaqa Suudii 1500 barbaada nam tokkorratti. Maallaqa namni 3 ittiin galu namni 4 ittiin galu isaan fitaman. Ani maallaqa dha ergisiin hin jenne akka gallu haalli nu godhin sinje maallaqa isin feeru. Akka galluun akkami kaa yoo maallaqni jiraate namtichi isin galcha yoo maallaqni jiraanne immoo namtichi maal isin gochuu dandare? Nu galchaati maallaqa siraan barbaachisu sinje akka nu gallu nu godha kaa maaliif akka garaa jabaata ammoo. Mi'a nama akkamittiin garaa jabaadha anamma isinitti dhufuu hin danda'u isin dhufuu hin dandeessa maalli isiniif godhame mana. Keessi garaan jabaadha laanuu qaalichaan hin baasin itti jetteeni ati naaf ijoollee asitti as gabu. Hin baasinii? Hin baasin jennee asitti nu deemuun kaa'u jira. An namichaan hin baasin hin jenneen qubatti hin buusinii qubarran kaayanii qofa kan an namichaan jedhe ammaan tana amma yoo si dhukkube namichatti si bilbilaa namtichi mana yaalaa si hageessu. Ammallee haala isaatis hin faru asubaan ciisaate akka gallu qofa nu godhi nuti seenu walaa haaqaba isaatis hin faru biyyattiin galee akka badaka asubaan ciisanii. Osoo yoo maallaqni jiraate biyyatti galuu dandeessa dhaggeeffadhu saada akkuma asii na cinqitu sana akkuma na cinqu jirtu kanatti nama cinqu jirta siin beekaman. Akkam godheetiin nama cinqu jira. Amma daandiin tokko qofa jira daandiin maallaqa amma meeqaa si harkatti hafe? Ani maallaqa
waan tokko zeeroo jechuudha. Tiraanspoortii ittiin ol dhuftan hin ergaatii kafaladhu kottu yoo ammoo daandiin rakkoodha. Ijoolleen irraan fixin. Nuti ol deebuun feenu galuu feena. Ol deebuun feetu galuu feeta. Yaataa kan talatin irraa maalisa? Ol deebuun barbaaddu. Maal jechuun feetan? Maal jechuun? Kan itti kan. Maal jechuun? Dubbiste kanas dubbiste maal irraa feeta? Itti kan ni kaa. Hello baaba. Ayyaatu xiyya kami? Baaba. Fayyaadhaa lubbuu xiyya. Baabi maal akkanatti biyya galuu feena? Laa biyyatti hin galtaniiti ana biratti ol deebitan abbaa. Rayyaan dubbisi rayyaan. Ana biratti ol deebitan. Rayyaan. Akkam nagaadha? Akkam nagaa. Fayyaadha? Baaba. Yaa. Irraa fuudhimee harkaa fuudhi ijoollee irra kaa. Amma dubbii gabaabaa sirraa hin fixane. Waan kana hundaa'u siituuf godhe. Ana si amanee. Jaalalatiin manaa si baase? Jaalalatiin fuudhee baharatti si darbate? Maal jaalalli kana? Maal jaalalli kanaati? Eegaa jaalalli akkami jette akkam jaalalli manaa nama baasee bara nama darbate? Akkana jaalalli akkana haala jechu darbitee jala haati. Dubbii manatti guddisanii haadhi nu godhe yookaan nuti amma dhaggeeffadhu wanni achi teessee dhagee nafaan hin dubbatin. Nafaan hin dubbatin. Yaaddoon akkas na godhee akkana na godhee jettee yeroo hunda viidiyoodhaan namatti na himtee nama kijibaa ooltuuf hin jiru. Warra biyyatti bilbiltee itti na himtee kijibaa ooltuuf hin jiru. Waan kijibaati eenyu anaatu manaa si baasee baraatti si erge. Nama jijjiiraa kana itti bira hin jirre osoo agartuuti deemtee meeshaa qubamaa meeshaa yafan keessa qumamaa isa booda facaaftee deemtee nama hojii haa godhu jiru. Sila akka dhuftee nu barbaade takka galle takka haalli takka goranne akka ijoollee neelatti daaroo. Dhagaye waan tokko sitti himan. Dhagaye magaalaa tana ol seenuudhaaf torbee tokko guutuu hududara ta'e. Akkamittiin ol seenuu danda'a? Amma keessaa gabba'uun hin jiru. Itti ol seenuun hin jiru. Akkamittiin si bira dhufee mana yaalaa san si geessee asitti ol si deebisame. Nangeessi mana hafe maata siyaatti dhiise ma ijoollee batara malee dawadhu dhiisee mi'aanta siyyaa kan isaa utaale. Akkami? Atiif ijoolleen garaagarummaa qabdanii? Na bira tokko hora. Garaagarummaa qabdi elmaan keetti biyya tikkanarraatti godhadhu akka nuti galchu gurbaa mala nu raadai. Mala kana kamiin itti dhawa dooniin ka garagalaa jiru guyyaa guyyaadhaan doonii garagalchuuf jiran jirri. Haaluun garagalchanii nu barsiisi doonii. Ati yeroo hundaa'u yeroo tokkollee nan dhageessu niitii eja jabbaa manaa hin dhageenye niitii baalagee dhugaa dubbachuudhaaf ati baalageedha. Waan kana hundaa'u siituu na godhe torbee tokko keessatti halli yaadeetiin fala yaadeetiin isinitti dhufa takkaa'uu nama isinitti ergaa bakka sanirraa akka sochoone yoo si dhukkube namtichatti si bilbila namtichi fuudhee mana yaalaa si haa geessu kana caalaa wanni hin jiruuti nagaatti. Amma na laatu kitaabee tolatti bineensota illee barbaadu takka siifii mukira. Nu baasu waan fuudhatiin baarutti si galla galmaa kee tol qabeeti. Si gaafattuu laala. Ayyee nagaatti amma dubbiirratti hin baasini torbee tokko na afadhu sitti meentiin jira. Maa dawwalta duraan. Dubbistee wanni ati nu godhu. Ati har'a ganama afaan nagaa dubbannaani kan inni sitti bilbileera. Ati baalageedha dubartii baalageedhati nagaatti imma. Torbee tokko. Torbee tokko naa turi naa afadhu sitti meetiin jiran. Doonii yamanii akkanarraan korsiifne doonii Oromoo qofa. Dooniin korsiiftu dooniin korsiisuu qabdu doonii Oromoo Oromoon bitatte arabarraa san qofa. As dhagaa namitti itti doofaa tana dadhabeetu jiran. Amma maaliif nagaan dubbanne mati? Maaliif nagaan dubbannee siin jedhee man?
nama nagaa qabu nagaa dubbatan siginuu nutti addoite jirti amma gubbaa dhagaatu cittuufiin darba yoo fedhe ilmaan maqaatti bifa borootu addasiisa darba jechaa maa oolte qoy nagaatti akkuma dhageessan daawwattootaa fi ooltoota keenya namittiin tun akkuma asitti mataa na dhukkubsuutu jirtu sana achis deemtee mataa na dhukkubsuutu jirti achis deemtee ijoollee mataa dhukkubsuutu jirti achis teessee namicha san mataa dhukkubsaa jirti ji'a tokko osoo hin gahin akkamitti guyyaa 20 akkamitti namni doolaara 1,900 arrabarra kaayyata nama torkaa fuudhee naa himu biyyatti ergattee naaf himu nyaatee fittee dhugaa natti himuudhaan kan hin barbaadu dhugaa dubbachuudhaaf daawwataa furtuu keenya namittii tana dadhabeetiin jira namittiin tun waan hin dubbadhuu miti maal jedheef hin dubbadhaan waan isin na godhaa jirtu laaltanii agartan jaalala keetiifiin manaabee akkam jaalalli kiyya manarraa nama baaseeti baraan nama darbatee baarattis nama darbata dhageen beeku waan akkasii kanaaf daawwataa fi hordoftoota keenya kallattii jiruun daandii jiruun yooniin nagaa arkadhe yoon lolli biyya tanatti hammaatee jira nama keenya qabanii humnaan baraatti nama darbatu ifi wal fixuu kanarra jiran biitti nagaan qabdu nagaa rabbitti haa godhu biyya kanaasi kanaaf anama wanti hin godhu waan hin jirreef torbee tokko keessatti yoo xiqqoo haalli makkatti ho'ee kun qabbanaa'e dhaqee fiduu danda'a yoo kun hin qabbanoon immoo maal gochuu danda'a achis ba'uun hin jiru maallaqa hin qabdu dooniin guyyaa guyyaadhaan nama baraatti nama darbattee bishaan nama obaasaa jirti kanaaf daawwataa fi hordoftoota keenya waliin godhus hin jiru isiin nu godhe kanaaf isinitti hin baay'isu namoonni baay'een akkaawuntii nutti ergi irra dabarsinaaf dhayixee fiddaanaan jedhan isinii la cinquun barbaadun galatooma daawwataa fi hordoftoota keenya salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh